fata sila ganda atamma eessa jirta? Ganduma isin tuffatan kana jira ofa. Kama ofiitti dubbatanii hawwan gamana ta'eef na ganna qabdani ofa. Ganduma san keessaa kaafataa qilee yoo ta'e jaartii tana man fudhata. Achitti dhiifte amaanaa rabbi akka hin deemne jedhi. Ani keessa hin jiru. Amma jaartii namaati. Amma nama tokkoon hin waamamtu. Amma jaartii namaati. Ganda san keessaa haa kaafatu. Akka hin deemne achitti jaartii qaba jedhee achi gate. Takka dhufe dhiirummaa argisiise. Intala mootiin hin arge. Fudhatee ni haa deemu. Maaliif jennaan? Amaanaan leen ulfaatti kaa maali beektanii maal amaanaa waa dastaa ta'ee amaanaa isin kennatamu. Dastaa jechuun isinummaanuu amaanaa jedhin jettattuun hin ulfaatti tartiiba ittiin fudhatantu jira biyya faranjii kana bar. Laa tartiibummaa fudhatee warra ofiitti ittiin haa galatu. Amma bakka sana akka hin ta'e intalli. Achiin akka hin galle. Tiktokii kanarra maal jechuu barate galee baaleen hin taaree haroo dumaal. Mucaan kun haroo dumaal dakasanii karaa karuma keessan karaa roobe kanallee miti gammoojjii. Maal intalli waa achi dhalatte maal eessa dhalatte Harargee ma keessa dhalatte Harargee keessaa yuwanni dhalatte baadiyyaa keessa dhalatte. Maal gadi hin deemne. Maal dhaloonni si achuma baadiyyaa keessa dhalatte dhaloonni keenya martuu baadiyyaadha. Maal waa ammoo liibiyaatti dhalatte. Abbootoon daabii intala diyyaratti gaazina sheekaa roome. Laa sanii miti. Amma rabbiin walii qabe bishaan jaraa tokko godhe. Nu gammachuu jaraa ammoo ittiin gammachuu jaraa ittiin ni gammanna. Inni jaalanna gammachuu jalaallee. Deebitee dubbiin tun ammoo ittiin namatu waa irbaa. Warri ollaayinii ammoo ittiin bareedaa miti. Intala tana achitti dhiiftee maalii jedhaniini ammoo qasqasaa kaasanii. Anuu amma ammoo ittiin hinaafeemi. Namni walii hinaafuun barbaachisaa bara. Jaartiidha. Jaartii eega taate ammoo ittiin laal. Haramarratti gatteetiin biraan tartu. Maaliif uffata keeti? Uffata kee ammoo surree malee namni katamaa keessa deema magaalaa hin deemu uffata. Surree gattee dartee jechaa bar. Fuudhii galadhuun. Haaqila ijoolleen baalee silaa ittiin himanii. Hin beeka innu. Haa galatuun intala tana. Haa galu baadiyyatti ammoo abbatu jira haadhatu jira numarti jireenyi keenya baadiyyarra irraa. Isiin baadiyyatti rarratte maal baadiyyar dhalattee achuma baatee miiliifi haa galtu intalli. Sanii yuukaa intala jechuun taamboo abbaa ofii jaalattee abbaa mucaallee jaalattee haadha mucaallee jaalattee bar. Ardaallee jaalattee bar. Lakki baadiyyaa keessa jiranii ammoo ittiin bishaan hin jiru. Baadiyyaa keessa galtarree isin. Maal namni hinaafuu nama jiru namni wanni biyyaa tun namni hinaatiif. Bara akkasii. Akkasii lafeetii yaate amma aga ta'u namni firaa amma fira keetii dura firuma keetii ammoo wanni jettaa miiree xiqqollee taatu firuma keetii wanni jette. Akkasii obboleessa keetii obboleessa garaa waliin dhalatte eegana akkuma itti aantu xiqqoo akkana jetta malee mucaa nama baale jedhama nullee baale amma nu qabdi kaam wanni biyyaallee amma namni biyya ofii hin jaalatatu hin jaalatta arsii baale takkuma hin jaalatta. Nama ofii jabeessuun barbaachisaadha. Gaafa duune jabeessinaaree. Gaafa inni du'e ammoo dirii birrii 10 birrii 50 kenninaaree har'uma gaafuma jiru nama keenya jabeessuun. Sigala moo singalo amma dubbiin? Amma asaanti achi aanti. Baalee barsi amma ibsi shamanna aaramaadhu natti aana. Dhugaasi dubbachuu waayya. Eeganaa ammoo ati ammoo eegana achi natti aanta. Akkanaa bara tuu beekimee ati amma dhugaa dubbachuu wayyaa asilii kiyyaa. Warruma ganda ofii ofitti aansii taatillee yoo taate maal taate ati maal taate? Jaalalli akkuma jiru ta'e warruma ganda ofii ofitti aansawwan eeganaa kaan itti aansa akkasii barra. Oromoon tokkuma ta'e amma nu rabbumaaf jecha si jaalannee mi asilii durumaanu. Bar duroo ta'u FB nama 300 qabu namtichummaan kun akkanatti haasa'u kun. Jignummaan isaa kun eessumaa dhufe karaa abbaa kiyyaatiin miira abbaa kiyya jignaa bakka kun dhiira jedhe. Kuni Oromoon dhugamaan qabdi jedha. Wayisi beekaa aslii mama maalii ta'e haasoo akkanatti hidda kana dheeressiti. Siigalee haasoo bakka Oromummaa kanaaf jabaa akka jabaa ta'u achirra si arge namaan naa dubbisaa dheeni yoo waa miidiyaa kanallee hin beeku FB'dha. Abboo nama kana eessaan argatan jennaan hin saafanii bara karaa keessaatii walii saafanii naan jedhanna. Saafaa kaa'itti achi jenneen abboo barreessa maaliif beeknan yaaki. Ifee iddoo bara silii yaa boonutti golii labeetii. Ayi bamma isin eega jabeessuu barbaadanii
haga asii gammoojjii hora dubaanitti agarsu jettan kunoo mucayyolleen feemasiidha. Maaliif kantiibaa magaalaa Roobe yookiin magaalaa Maayillee haa ta'u tokko kan itti dhiyaatan dubbiftanii mana wayii hin kennineef mootummaa. Ajaa'iba qabdaatillee bariyaas liigii. Jabeessuu kan hin jabeessinaa eega jettan jee qe'ee haadhamaa abbaatitti galchanii fishaa loonii harsiisuun maal bu'aan isaa. Hin jabeessinaa dhageeffadha amma eega ibsishaan darra isinitti aane akka baalummaatitti na jabeessuu yoo barbaadan waan wayii lamin ayisaxxam. Ila amma shishiiree afaan qofaan amma asirra ibsishaan natti aanan maal bu'aan isaa. Shishiiree keessa guddatee. Ila cakas shishiiree keessa guddatee martuu dhoqqee madhaa guddate. Intala jechuun jiruu haatetii jiruu abbeetii tabeeyte. Maal bu'aa qabaree amma ibsishaan irraa isinitti aanu faayidaan agarsiisuu qabdan ka afaanini miti. Dursa haa galu. Ajajaa miiree haa galu. Gaafa gurbaan galee intalli illee dhufte abbaan illee ardaan illee warri illee dura ardarra itti naannunu. Ardaan illee waa dubbatee akkasii waa godhee fi biyyi illee akkasitti waa gootee fi eega naannullee achirra lallabna. Malee nama ammoo gara biraa jiru asii maal lallabna. Dura ammootiin eegeen jaraayyuu lafa hageettu. Mucayyoon ammootiin. Isin waa godhaa fi waa qopheessaa kan harkaa qaban jira. Jara lamaanuu irratti xiyyaaraan isinii erga. Xayyaaraati kama ijoolleen daa'imni luukii irraa hojjettu kana goote. Ajaa'ibdaa iyyuu barate. Fayyaalummaa qaba bara asilii. Abboo yaa rabbi asilii kana duniyaa kenni wallahi. Xayyaaruma mataa gilli osoo qabaattee natti tolta. Ijoolleen lamaanuu isin hundarra anatti aanti. Arsii fi Baale Harargeerrallee anatti aanti. Akka guddisaatti guddifatte jennee bar dhugaadhaa. Dhugaadhaa bar. Kana diinni illee firrillee beekuu qaba. Makii fi ibsishaan tiyya. Hunda keessa irratti aanti. Jaalattan jibbitan. Nu bar kanallee hin jibbinu aslii kiyyaa. Eshi. Nu aslii kiyyaa kanallee hin jibbinu bar. Maasitti aanti hin jennu. Haa ta'u ammootiniini namni adaduma walitti aanaa deemuun akkasii wal jabeessaa deemaa. Kun dhugaa moo dhugaa mi aslii kiyyaa tamma. Adada walitti aantanii immoo itti aanaa yoo jettan immootu ijoollee Oromoo guutu beekaa addunyaa guutu beekaa lafa akkanattuu abbaa firaniif namuma zimbiroofuu kennaa oolanii lafuma wayii bal'aa wayii kantiibaa magaalaa Roobeetirraa yookiin Adiitirraa yookiin everything magaalama guddoo wayitirraa fuudhaa fidaa kunoo bakka harkaa qabnaa fi gadhaabuu barbaannaa maal jetta jiraataniin akka abbaa jiraa tokkotti na dubbisaa isin bakkeen kun maal liqeeffamuu dida isin. Ijoolleen awwala lafa kennuu fi dhiisi. Ijoolleen jarruu lafan kenniti jedhi. Tujjaara ijoolleen qaata tujjaarumtee tujjaara. Akka biyyaatitti shaaraa wayii akka biyyaatitti waa barbaade nama akka biyyaatitti. Akka biyyaatitti waan wayii ijoolleen kun aruuzarra jiranii dhoofsisa jira bar biyyatti. Sargira jiranii dhoofsisa jira. Abbaa jira dhuga. Gosti jirti dhuga. Ijoolleen immoo abbaa fi gosa bira taartee rabbiin mul'ise ilmaan biyyaati akka Baaletti dhoofsisaa isinirraan qabaniif. Barsanii lafeetiyyaa namni akka ammootiin jiruu walitti aana dursa ijoolleen tunuu galtee eegeen lafa haa qabattu. Addaadhaan walaa barattu tanatu jira addaan walaa barattu. Laa walaa barattu addaan walaa barattu firaan walaa barattu. Eega firaan wal baratteetiin hin jette firri ammootiin laal ijoolleen aruuzummaa irra jirti waan ammootiin mana baya aadaa qabdi Oromoon dhoysisaa waan godhuuf hin godhaaf gosti achirra waan hasafe ammoo nuti ijoollee tana bira hafne ardaanu akkana gootee fi gostu akkana gootee fi ijoolleen tun biyya galte eega biyya galte maa cal'iftanii gaafsan nuun jedhe yoo nu cal'ife amma ijoolleenu ganaadha dhugaa aruusummaa mucayyoonu asin dhufe. Abbaanu walitti hin jiine haadhaan walitti hin jiine firaan waliin baran
dura akkasi lafeetii yaa galtu kana wakkanaa miti aslii kiyya maal taate bada yaranaati shittan bada yarana kasi barasli dubbiin sii galte amma dubbiin sii galte moo siin galle ila maali jiraaka naan galle ijoolleen tuni ilmi bar namni tokko ka lubbuu ofii qofa jiraatu jira ka haadhaaf abbaa jiraatu jira ka biyyaaf jiraatu jira ilmaan tun amma ilmaan biyyaati beeka wallaala beeka addunyaa guutuun beeka jechuudha ilmaan biyyaati amma ibsishaa gideyaati magaalaa kana keessa wajjin gabbaane akka waan na wajji biyya kana waggaa kuran jirutti hundi isaatu ibsishaa nagaa nama hunda beeka jechuudha amma nama akkanaa kana qe'ee haadha abbaatitti haa galuu yoo jenne fakkeenyaaf makiin akkasi inni akkasi galaana gurguddaa lamatu walitti dabalame bahaara si galee miti amma qe'ee teessanitti galaanni yoo qajeele roobni guddaa wayii roobee fuudheen taruuni fuudhee taranii afacha na fixachiisa ani shari'aan na bira zaahiratu ijoolleen kun galaana waabee lamatu walitti dabalame waabee lama gurguddaa walitti dabalame qe'een maan abbaatu osoo ijoolleen tun geette qe'een abbaa sunuu keessummaa jala dubbisuu dhufu hin geettu waan wayii mootummaan kennuufii qaba magaalaa roobeti amma isinii galee galu jarri galuuf amma dubbiin nuu galte jedhi caqasi kaase baga isinii galte ijoolleen tunniin deemaa raanamma ijoolleen tunniin jarruu mangisti mangisti ummata gadhaaba maakiinillee mangisti ibsaanillee mangistii caalu mangisti ijoolleen mangistii lamaanuu bootee tanatti deddeebitee mootummaa waa godhuu fi kana eega mangistii taate mangistiinuu ammootiin namaayyuu waa godha sii gala namaayyuu waa godha ijoolleen tuni tiyya jette natti aanti jette abbummaadha abbaadhaati sii gala ila ammootiin duniyaa ibsishaanillee duniyaan qaba maakiinillee waggaa hedduu kana teette namni leencuma kana makiinaa kanaan warwaateessaa jira namni hin jaalata intalli maal intalli hin jaalata maali oromoo teettanii sil shuggutii oromooti yaanii jirtanii jarjarsaa jirtanii maakii kana maalii kanaan makiinaa kanaan leenca kanaan si duniyaa santu ammootiin gara biraatti karaa qabame moo maaliif ati ammootiin ijoollee tana akkana birmachuu dandeette mootummaa bira gaayaa mootummaan lafaa kennuuf ka jettu maali wanni sun xiqqoo siina qabde invest namni maallaqa qabu bar namni maallaqa qabu mootummaan lafa kenneef invest godha amma walitti gala dubbiin biyya ijoolleen mallaqaan qabdii lafti haa kennamtuudhiif namni haa kennamtuufiidha ijoolleen mallaqa hin qabdii lafti haa kennamtuuf maarree gaafsan magaalaa roobee yoo dhufte sheekaa roobee ni beeyta istiidiyoo sheekaa roobee mootummaan Awustiraaliyaa yoo dhufu achi gora mootummoonni dhuftu achi gorti ijoollee ammatama feemasii jettuun kana dhiisii mootummoonni Awustiraaliyaa yoo achi gorti jarri birrii qabattee haa dhuftu birrii san haga isii hagana haa beeksiftu lafa investimentii anatu irraa fuudhaafi hagana amma dhoofsisaan dagatame gara abbaa qabeenyaatti akka abbaa qabeenyaatti ilaalaa jirtanii jechuusin meeti ka ilmoomaa jenne bar maaliree maal mangistii jennaarree maaliree mangistummaarree maaliree mangistummaa kaati jettuurree ijoollee mangistiidha ijoollee mangistii bakka san bari akka ijoolleen dandeetteen jiraanne bari isintu nuti arsiif baale takka maa ibsishaan kennaa galuu qabaa mucattii galchuu qabaa jennaani hayyee mee maal qopheessitanii fi dubbiin jedhu rakkaate afaan qofaan kennan faayidaan qabu waan jedhu rakkaate afaan qofaan kennan faayidaan qabu dhugaadha ijoolleen ammoo galtee lafa haa qabattu warraa wal haa beeytu siin jedhe gaafa warraa wal beeyte achirra ammoo yoo nuti waan godhiniif maaliif akka waan godhiniif jettee nu gaafachuun sirna si galee amma dubbiin si galtee maakii taatu ana guddise jette bira guddatte maakii oromoo jedhanii asii leenca kinoo hafaf godhaa jiranii waan ammoo sheekatti hin kennine kinoo ammoo bakka maaliin kennaa jiranii rabbiin ammallee siin haa dabaluu fi oromoon teenna arjaadha
duniyaa walii qabamte duniyaa tan ammootiniini